maatii isaanii keessatti ollaa waliin hariiroon isaan qaban maali? Ollummaa isaanii kana nani beeku nama rakkate gargaaru. Amma kan inni investimentiitti cee horsiisa horiiti. Ammatti ani yaadu ani jijjiirama barbaada birrii barbaada. Heeruma barbaadatan. Amma barbaadin jedhe. Wareegama guddaa wareegama biyyiin kafalameeti haalli nuti na guddisee jiran miira beektaa miirri jiru akkisaadha. Muddamu tasgabbaadha waan haasa'u bakka nama liqeeffama. Amalli isaa egaa lafa kana waaqa dachee fi samiin uume kana waaqicha tumeme dachee kanarra dhaabbannee ogummaa itti dubbatan nama gognedha abbaan gadaa lama.